Harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaa akkam jirtan. Nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'u jenna daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaadha. Qophii keenya ammaaf qabanne keessatti kan dhaga'uuf jirtan. Waraanni TPLF humnoota mootummaa Abiy Ahmad kumaatamaan boojuu fi kumaatamaan barbadeessuu kan beeksisee fi lolli jabaan ammallee Walqaayitii Waldiyaa fi bakkoota garagaraatti gaggeeffamaa jiraachuudhaa fi mootummaan Abiy Ahmad muddamsu jabduu keessa galuusaa waraanni bilisummaa Oromoo WBOn saffisa guddaa kanaan dura mul'atee hin beekneen jiddu galeessa biyyattii seenuudhaan bakkoota murteessoo qabatee akka jiruu fi kanneen biroo jajjaboo ta'an qophii keenya ammaaf qabanne kana keessatti kan dhageessan ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaadha. Qophii keenya ammaaf qabanne isinitti himuudhaan hamma dhuma sagantaatti isin waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Hamma dhumaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Waraanni Tigraay raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa kumoota hedduu lola guddaa naannoo Waldiyaa Walqaayitii fi karaa daangaa Suudaan naannoo Amaaraa irratti gaggeessaa jiruun boojuun mul'isee jira. Dubbii maantii TPLF Geetaachoo Raddaadhaa waraanni Itoophiyaa fi Eertiriyaa waliin ta'uudhaan lola guddaa gara kaaba lixa Tigraay nurratti bananii jiru. Humni ittisa Tigraay ammoo bakka qabachuudhaan humnoota diinaa ittisaa jira jechuudhaan kaleessa himanii kan turan. TPLF waraana Abiyyi akka looniitti walitti qabuudhaan gara Maqalee geessaa jirti. Yeroo TPLF boojuu ilmaan Abiy Ahmad kumoota hedduu walitti qabaa jirtu kanatti kanneen TPLF dhiiroo kanatti boojite moo loltee boojite jechuudhaan dubbataa jiranis hedduudha. Wataaddarri Abiy Ahmad mootummaa isaa waan jibbe fakkaata. Waraanni Abiyyi gara Tigraay deemuu malee deebuun isaatis hafee jira. Waraanni Abiyyi loluudhaaf otoo hin taane ammoo harka kennachuudhaaf gara daangaa Tigraay waan deemaa jiru fakkaata. Miseensota waraana raayyaa ittisaa malees TPLF ajajoota raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Abiyyitti dhihoo ta'anii fi Abiyyi irraa ammoo ajajni akka Tigraay lolaniif kallattiin itti kennames jeneraalonni sadii nagayaan harka TPLF galanii jiru. Dubbii lola kaabaa marroo sadaffaa jalqabi Abiyyitti bitaa galee jira jedhan keessa beektoonni. Abiyyi TPLF injifachuudhaaf lola gama daangaa naannoo Amaaraatii fi Eertiriyaadhaan TPLF irratti banus TPLF humna mootummaa kan caalu qabaachuu isheetu himamaa jira. Mootummaan Abiyyi mataan isaa TPLF humna guddoo dambalii ummataatiin lola banee ijoollee xixiqqoo macheessuudhaan lola irratti hirmaachise jechuudhaan yeroo raayyaan ittisa biyyaa qobboo gadhiisu Abiyyis dhugaa kana bahuudhaan himanii jiru. Humni TPLF lola guddaa kaabaa gara daangaa naannoo Amaaraatii fi kaaba lixa Tigraay irratti baname jettu ammoo haala gaarii ta'een ofirraa qolachaa jiraachuus himtee jirti. Waraanni mootummaa Abiy Ahmad hidhannoo gurguddoo hidhatanis adda waraanaa qobboo Walqaayitiidhaa fi naannaa Waldiyaatti TPLF dura dhaabbachuus hin dandeenye. Waraanni hedduun Biraanuu Juulaa waggaa tokko keessatti marsaa sadaffaa leenjisan 70,000 ol lola kanarratti hedduun isaanii fuullee TPLF seenuudhaan yoo dhuman hedduu isaanii TPLF walitti qabee uleedhaan akka loonii fi gaalaatti gara Maqalee fuula dachaa seetumuudhaan oofaa jira. Hedduu isaanii ammoo dhukaasni gurguddaan moortoraa fi BM21 kan TPLF dhukaaftuun hedduun isaanii mormaa fi lukti yoo irraa ciramu hedduun ammoo madoo hamtuu madaa'uun isaaniitu himamaa jira. Bifa kanaan humni waraana raayyaa ittisa biyya Itoophiyaadhaa gara 70,000tti siqan hojiin ala taa'anii jiran jechuudhaan yeroo ammaan tanaa himamaa jira. Lolli kaabatti marsaa sadaffaadhaaf deebuudhaan jalqabe kun ammoo kisaaraa guddaa qabeenyaa fi lubbuu qaqqabsiisaa jiraachuu isaatu himamaa jira. Humni TPLF ammoo
humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad humnoota naannoo Amaaraatii fi akkasuma waraana Shaabiyaa kan biyya Eertiriyaa ofirraa qolachaatiin jira jechuudhaan himaa jira. Lola torbee darbe jalqabe kanaan raayyaan ittisa biyya Itoophiyaadha akkuma jirtu waraana TPLFin booji'ame waan jiru fakkaata. Baay'inni humni TPLF booji'e mul'isaa jiru. Mootummaan Abiyyi Ahmad kanarratti ammoo akka ammaan duraatti waan jedhe hin qabu. Kanaan dura humni TPLF humnoota waraana Abiyyi Ahmad qomoota hedduu boojuudhaan yeroo mul'isee turetti ammoo kun Photoshopidha jechuudhaan mootummaan jiddu galeessa wakkatee ture. Ta'us ammoo marsaa kana mootummaan Abiyyi Ahmad yookaan kan jiddu galeessa biyyattii hagaammaatti waan dubbate hin qabu. Juntaan waraana Abiyyi Ahmad jala buutee kumaatamaan kan boojite gara Maqaleetti ammoo gabra gochuudhaafis oofaa jiraachuutu himamaa jira. Lola yeroo ammaan tana adeemaa jiru kana gubbatti kan humni mootummaa Abiyyi Ahmad kumaatamaan itti booji'amaa jiru kana ammoo Dammaqaa Mokonnoon waan itti gammadan hin fakkaatu. Itti aanaa muummee ministeera Abiyyi Ahmad Dammaqaa Mokonnoon raayyaan ittisa biyyattiidha Tigraay keessa galuu akka hin qabnee fi daangaa naannoo Amaaraarra qubachuudhaan humna TPLF ofirraa ittisuu akka qabu Abiyyi Ahmaditti dubbatanis ammoo muummeen ministeera Abiyyi Ahmad ammoo gama isaatiin juntaa haleellee akka gaariitti baquusii gaccabsuu qabna jechuudhaan humna guddoo bobbaasanii daangaa Tigraay galchanillee ammoo waraanni Tigraay humna isaa guutumattuu walitti qabachuudhaan booji'ee jira. Kana booddee ammoo wanni hafe daangaa naannoo Amaaraa dura dhaabbattee TPLF irraa ittisuu qabdi jechuudhaan Dammaqaa Mokonnoon Abiyyi Ahmad gaafatanis ammoo humna addaa Amaaraa dabalatee fannoodhaa fi raayyaa ittisa biyyattii gara Maqalee qajeelchuu qabna jechuudhaan lola jabaa guyyaa lamaaf kaleessaa fi har'aan tana ammoo ifatti humnoota TPLF gubbatti banuudhaan Abiyyi gaggeessaa kan jiru. Lola kanaanis waan milkaa'e hin fakkaatu. TPLF humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irra aanuudhaan guyyaa adiis itti dukkaneessaa jirti. Ijoolleen Abiyyi Ahmad itti laffa'uudhaan waggaa oliif leenjisaa turee fi hidhannoo gurguddoo hidhachiise guutumattuu harka TPLF itti kufanii TPLF hidhannoo gurguddoos irraa hiikkachuudhaan deebitee humna Abiyyi Ahmadin barbadeessaa jirti. Hidhattoonni Oromiyaa keessa socho'an waraanni bilisummaa Oromoodha. Yeroo humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmad Oromiyaa keessaa baafamaa jiran kanatti bakkoota hedduu qabachaa jiraachuu isaatu himamaa jira. Keessattuu lixa Oromiyaa fi akkasuma jiddu galeessa Oromiyaa bakkoota baay'ee kanaan dura waraanni mootummaa Abiyyi Ahmad dhibboota lakkaa'amu buufatee ture. Waraanichi yeroo ammaan tana qubachuudhaan humna guddoodhaan magaalotaa fi akkasumas bakkoota hedduutti socho'aa jiraachuu isaatu himamaa jira. Raayyaan ittisa biyya Itoophiyaadha Wallagga lixaa dabalatee jiddu galeessa Oromiyaatii fi bakkoota hedduurraa gara naannoo Finfinneetti kan deebi'e kanneen hafanis ammoo gara kaabaatti geeffamanii kan jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOnis ammoo saffisa guddaadhaan gara jiddu galeessa biyyattiitti galaa jiraachuu isaatu himamaa jira. WBOn lola yeroo ammaan tana mootummaan Abiyyi Ahmadii fi TPLF akka haaraatti jalqaban kana akka carraatti itti fayyadamuudhaan humna isaa saffisaan jiddu galeessa biyyattii keessa galchaa jiraachuutu himamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn buufataalee waraanaatii fi magaalota Oromiyaa gurguddoo bakka raayyaan ittisa biyyattii gallakkisee keessaa bahe seenuudhaan yeroo ammaan tana opereeshinii akka barbaadetti gaggeessaa jiraachuudhaa fi meeshaalee gurguddoos buufataalee waraana Abiyyi Ahmad irraa goonfachaa jiraachuutu himamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn yeroo ammaan tana iddoowwan garagaraatti bakkoota gurguddoo qabachaa kan jiru. Keessattuu buufataalee waraana Abiyyi Ahmad dabalatee warshaa sukkaraatii fi akkasuma kan simintootis bakkoota hedduutti qabachuudhaan mootummaa naannoo Oromiyaattis yaaddoo guddoo uumee jiraachuutu himamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn haleellaa dhiyeenya kana jalqabeen milkaa'aa akka jiru kan beeksise ammoo keessattuu jiddu galeessa Oromiyaatti saffisaan bakkoota murteessoos qabachaa akka jiru beeksisee jira. Waraanni guddaan lixa Oromiyaa fi kibbarraa gara giddu galeessaattis adeemaa jiraachuun isaa himamee jira. Kana malees
kaleessaa fi har'aan tanas viidiyoowwan garagaraa qoodamaa jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo akkaan baay'ate imala guddaa daandii ispaaltii irra yoo godhus mul'atee jira. Waraanni bilisummaa Oromoodha ni jiraaf yookaan ammoo hammana baay'ate jedhamee hin yaadamne. Humni guddaan bakkoota garagaraatti yoo sochoos yeroo ammaan tana ifatti mul'atee jira.